sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Hagayya 15,2014 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaallatamuuf kabajamoo. An tokkicha murteessaati. Qophiin sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa darbuu eegalee jira. Qophii keenya har'aa keessatti akkuma barame jalqaba oduutu isinii dhiyaata. Wallee warraaqsaa itti bohaartanis qabna. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Oduu waliin jaallee urjii saba. Godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Kiiramuutti wayyaanonni walgayii waamanii uummanni walgayii wayyaanotaa kanarratti argamuu didee wayyaanota qaanessuun dhagahameera. Akkasumas liigiin dubartoota Oppiidiyoo guyyaa hundeeffama isaa kabajuuf Adaamaatti qophii guddaa godhee otoo jiru uummanni magaalaa Adaamaa qophii kanarratti argamuu dhabuun fincila diddaa garbummaa irraa qooda fudhachuun wayyaanota akka rifachiisee hubatameera. Uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa walgayii wayyaanotaa dhaquu diduun gibira kaffaluu dhiisuunii fi odeeffannoo kamuu wayyaanotaaf kennuu dhabuun godina garaagaraa keessatti fincila diddaa garbummaa agarsiisaa jiraachuun cimaa dhufuun hin dagatamu. Haaluma wal fakkaatuun humni ittisa biyyaa wayyaanee fincila diddaa garbummaa keessaa qooda fudhachaa akka jiru eerameera. Humni ittisa biyyaa Mallas Faawundeeshiniidhaaf hidha haaromsa Abbayyaaf miindaa isaarraa qarshii akka kutu gaafatamee dabalanni miindaa uniifuu taasifamee hin jiru jechuun diduun isaa hubatameera. Humni ittisa biyyaa kun ammaa duras dabalata miindaa cimsee gaafachaa akka tureef dabalanni miindaa jidduu kanaa hojjettoota mootummaa kaaniif taasifame isaaniif akka hin taasifamne hin dagatamu. Gama biraattiin wayyaanonni tarkaanfii waboo yeroorraa gara yerootti cimaa dhufe to'achuuf sakatta'iinsa waboo gochuuf qophaa'aa akka jirtu saaxilameera. Kunis irra guddaa godina Booranaa keessatti sakatta'uuf dameen tikaa fi humni ittisa wayyaanee wal ta'uun gama biraatti wayyaanonni tarkaanfii waboo yeroorraa gara yerootti cimaa dhufe to'achuuf sakatta'iinsa waboo gochuuf qophaa'aa akka jirtu saaxilameera. Kunis irra guddaa godina Booranaa keessatti sakatta'uuf dameen tikaa fi humna ittisa wayyaanee wal ta'uun ijibaachuuf qophii itti fakkaate hunda gochaa akka jiran beekameera. Tarkaanfii waboo yeroorraa gara yerootti cimaa dhufe wayyaanee irratti injifannoo gurguddaa galmeessaa akka jiru hin haalamu. Wayyaaneen barattoota yuunivarsiitii fincila diddaa garbummaa irratti hirmaachaa turan manneen hidhaa garaagaraa biyyattii keessatti walitti qabdee gara gammoojjii Affaaritti geessuun ishee beekameera. Kunis kan ta'uu danda'e tarkaanfii waboo Oromiyaa keessatti daran cimaa waan dhufeef cabsee barattoota kana mana hidhaatii akka hin baafne shakkitee fageessuuf gammoojjiitti barattoota kana dararuuf akka ta'e keessaa beektonni ibsaniiru. Gama biraatiin Oppiidiyoon qorannoo ishee magaalaa Shaashamanneetti gaggeessaa turte dameen tikashee hoogganaa kan ture Geetaachoo Oliifi Abdoo shakkitee damee tikaarraa akka kaaftee ifaa ta'eera. Wayyaanonni Oppiidiyoo qorannoo kanarratti miseensota gidduu gala isheef sadarkaa A, B, C, D akka keessee fi taayitaanis haaluma kanaan akka qoodamuufiif ta'u akkasumas kanarratti hundaa'uun akka hojiirraa ari'ataman shakkameera. Wayyaanonni yeroo mara ilmaan Oromoo akka fayyadamtee dhumarratti akka shonkoraa xuuxxee kan tuftee darbattu ta'uun hin dagatamu. Dhumarratti wayyaanonni dhaabbilee mormitoota biyyoota keessaa socho'aa jiran irratti tarkaanfii humnaa fudhachuuf jalqabuun ishee irra gahameera. Haaluma kanaan hoogganaa dhaabbata mormituu Amaaraa Yemalla Itoophiyaa Andinet Dirjit jedhamuun beekamu obbo Daanyee Alamuu nama jedhamu magaalaa Finfinnee kolfee keessatti ajjeesuun ishee mirkanaa'eera. Kan jedhu oduu keenya har'aati. Qophiilee keenya hafanii waliin tura. Ini barat tota
Wallisaa sabboonaa kirmartuu hedduu galatoonfan qophiin keenya har'aas kanumaan raawwata injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.